Appilikeeshinoonni gariin hogguu guyyaa tokko dalagan irraa boodanii dhaabbatan. Akkasumatti ammaasoo appilikeeshinoonni haaranii kan biraa dhalatan. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamaar kafuunii obboleettii kabajamoo isiniin jechaadha. Namoota tokko hin hojjetu jechaa turan koomentii jalatti ogguun argu. Amma appilikeeshinii biraa tokko qabadheen isiniif dhiyaatee jira. Appilikeeshiniin kun akka hojjetaa jiru ni argatan jechuudha. Maantana dalagaa jiraachuu ni argitanii. Akkamiin hojjeta inni ho'ame kan jedhamu waliin ilaallata. Appilikeeshiniin kun akkamitti hojjeta kan jiru ni argitan walumaa galatti amma viidiyoo tiiktookiidhaan akka hojjechaa jirtu. Amma hogguu gara kana dhuftan viidiyoo guutuu waan asirratti galakkisaa hin jirre jecha warreen gara tiiktookiin dhuftan akkuma ammaa dura maatii chaanala kanaa ta'aa turtan warreen haaranii dhuftan chaanala kanaaf maatii ta'aa akkasumatti all notification irra kaayachuu hin dagatina akka viidiyoo yeroo yeroodhaan isiniif buutu jechaadha. Warreen amma dura immoo subscribe gootanii jirtan galatooma. Appilikeeshiniin kun walumaa galatti yuutuubiis akka dalaguu achi keessaan seenne ilaallee jira. Xiqqishoo hojjetee achi booda akka kana jecha kan nuuf fiduu eegale waan ta'eef amma hojjechuu dhiisee jira waan ta'eef waan garaagaraa hunda dalaga. Immoo inni waliin haa ilaallu. Namoonni gariin viidiyoo hogguun hanga lakkisu appilikeeshiniin kee hin mul'atu eessa jira jechaa turani. Akkuma yeroo ta'anii yeroo hundaa'u asuma keessa seenamee gabbuufatamu waan ta'eef jecha asuma seentanii isinis gabbuuftan appilikeeshiniin kun bifa lamaan kana kana dhiiftanii keessumaafuu isa kana gabbuufattanii isa kana kan ammantan hojjechaa jiru bifa wal fakkaataa waan ta'ee jiruu fi isa kana irratti dhooytanii isa kana irratti hogguu dhooytan anammoo isa opiiniin godha isin ammoo amma isa kana dhaabee eessarratti akka dalagu serverii isaa waliin haa ilaallu. Ammoo namoonni qabdan isa kana abdeet godhachuu hin dagatinaa as tuuxanii abdeet godhachuu hin dagatinaa isiniin jechaadha. Isa kana dalagu jiru irraa dhaabnee gara akkamitti akka hojjetu waliin haa ilaallu. Serverii duraa kana keessumaa hojjetaa jiru firii zeen kuni bakka lama jira. Bakka lama ni argitan jechaadha. Alaabaa Ameerikaa gara xumuraa keessumaa Jamaayikaa gara gubbaatti isa olii kanarra kaa'attanii isa kana ni argitan jechaadha. Qalama diimaa qabu kana asirra kaa'attanii kan lammaffaadhaa immoo waan biraa isin fe'isu kan lammaffaadhaa jala kanatti hogguu gabbuutan isa kanarra kaa'isaan firiin kun lamaatu jira as bakka kana jala kana dhiiftanii kan gubbaa kanarra kaa'attan isa kan ni argitan jechaadha. Isa kanarra hogguu kaa'isaan soon irratti dhahee koonnektiin goone amma dhaabsinee jiran ni argitanii appilikeeshinoonni kun hareefuun tananii yoo ilaalle yuutuubiinis calama jee gurraatu nu barsiisee taa'uudhaaf akkasumas ammaasoo tiiktook kan reefuu wajjin keessa seenne ilaallees amma viidiyoo hogguun deebi'etti hojjetaa kan jiru irra deebinee ilaallu akka duraanis san hojjechuu hin danda'u jechuudha. Ammoo deebinee serverii isaa irratti deebinee immoo akkamiin hojjeta kan jiru amma intana irratti dhoonnee stop kana dhoonnee akkuma appilikeeshinoota kaanii haa ilaallu ni hojjetu moo hin hojjetu jechuudha. Okay, amma stop jee jira hojjechuusaa akka itti fufee jiru argitan amma fakkeenyaaf yuutuubiin asitti gurraattumee jira. Amma eeganni sun dalagee akka jiru ni ilaalla jechuudha. Okay, yoo ni fudhoonne viidiyoo gadaa oroodhaa haadhaa waliin taates akkuma kana ammaan tana banee jira hojjetaa jiraachuusaa ni argitanii jechuudha. Okay, hojjechaa jiraachuusaa ni argitan. Hordoftootaan tiyya kabajamoo warreen gara mana gadaa oroodhaa dhuftan subscribe mallattoo jettoo guutuudhaan all notification irra kaa'achuu hin dagatinaa isiniin jechaadha. Viidiyoo biraatiin walitti deebinuu nagaan nuuf tura.